guutumaa guututti Eeyyee hanqina kan hin wantoonni hin qabne danda'amne Toomaan Jeerii keessatti ni kaartooniin danda'ama. toomii fi jeerii mudaa kan hin qabne hanqina kan hin qabne jettee yaadde yoo akkas ta'e sana booda ati toomii fi jeerii ta'uu qabda kaa maaliif hantuutaa fi bashoo toomii fi jeerii hin taatureeti Eeyyee laal gaafiin koo. laal ati gammaduuf toomii fi jeerii ta'uu barbaadda hantuuta tokko toomii fi jeerii namummaa dhabdee nama safuu hin qabne ta'aa jirta kun deebii keeti waaqayyoof jedhee baay'ee kun dimokiraasii miti bikki kun iddoo dimokiraasii miti kun seeraa fi dambii qaba dimokiraasii keessa mana keessan keessatti shaakaluu dandeessu ati barsiisaadha namni hundinuu barataa sitti fakkaata kana ni jedhe tokkuma qaadheen siin jee si gaafadhe My question is about the existence of the God, and I'm non-Muslim and non-Christian, and sorry, I don't believe in. Gaafiin koo jiraachuu waaqayyoo kan ilaallatudha. Ani musliimas kiristaanas miti. Waaqa macaafa qulqulluu keessatti jirus ta'ee kan quraana keessatti dubbatame kamiyyuu ittiin amanneef dhiifamaan gaafadha. Ani nama barsiisaa waan ta'eef qormaataa fi qormaata barattootaaf kenna. Beekumsi koos daangeffamaadha. Haa ta'u malee viidiyoo yuutuuba kee kanaan dura kan ani ilaalee fi sirriitti itti gammade keessatti waaqayyoon qormaatas akka kennuu fi qabxii akka ramadu kaafteetta. Waaqayyoon akka barsiisaa nu qormaate sana booda qabxii keenya nu qabutti yoo ilaalle gaafiin fudhatama hin qabu. Sababiin isaas nuti akka namaatti akkuma ati ana caalaa beektutti jal'inaa fi wal dhabdeedhaan rakkanna. Jeequmsi nu mudataadha. Kanaafuu maaliif qormaata dhalaa namaatti kenna? Gaafiin koo kanuma. That's my question. The brother asked a question which has got two parts. First, he said that he's a teacher, and for he to know how good the children are. Obboleessi gaafii kutaa lama qabu gaafate. Tokkoffaa barsiisaa yoo ta'e barattoonni isaa hammam akka gaarii ta'an kamtu darbaa kamtu kufaa ni beeka. Maaliif ammoo isaan qoruun barbaachise? Rabbiin waa hundumaa beeka. Kanaaf maaliif isaan qora? Waa hundumaa qormaata dursee beekuu qaba ni beekaas jedhe. Lammaffaa ammoo yeroo qoramnu rabbiin nu irraa maal argata? Kaayyoon nu qoruuf maali? Haqa dhabuu fi gidiraan ilmaan namootaa mudatu dhugumaan dhugaa waan ta'eefi gaafii tokko kutaa lama qabuu qaba. Gaafii kutaa jalqabaa ilaalchisee rabbiin inni waa hundumaa yoo beeka ta'e maaliif nu qoramuun isa barbaachise? Qormaanni akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti akkana jedha. Allah says in the Quran in Surah Mulk chapter number 67 verse number 2, Alladhi khalaqal mawta wal hayata. Dhugumatti yaa warra amantan isin qoruuf du'aa fi jireenya uumne. Rabbiin quraana suuraan isaa keessatti akkana jedha. Yeroo daa'imni dhalate irraa kaasee yeroo daa'imni dhalate irraa eegalee wanni hundi morma isaa irra kaa'ama. Waaqayyo waa hundumaa ni beeka. Kanaaf maaliif nu qoramuun isa barbaachise? Sababiin isaas yeroo ati dhalatte kaasee gara jannataa moo azaabaa akka deemtu rabbii waan beekuuf qajeelota jallootaa fi warra jiddu jileessa jiran ni beeka. Garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala asoo ati addunyaa kanarra jirtu kallattiin gara azaabaa achiis kallattiin gara jannataa asoo si kaa'e asoo si galche yaadi. Warri inni jannata keessa kaa'e hin morman tarii hin dubbatan ta'a. Warri inni jahannama keessa kaa'e garuu ni gaafatu. Maaliif yaa rabbi jahannama keessa nu kaayyatte nu galchite jaanii mee yaadi osoo barsiisaa taatee kanaan duraas waggaa tokkoof diree tokko keessa barsiisaa turte. Qormaata tokko keessatti barataan tokko baay'ee gaarii akka hin taane ni beeyta ni qoffiste. Isa ni beeyta kan biraa ammoo qabxii gaarii akka argatu murteessuun dabarsuu dandeessa. Mitiiree garuu kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fi nama humni isaa daangeffamaa ta'e wal bira qabaa jirta. Barsiisaan tokko nama yoo ta'u barataan tokko qormaata dura akka kufu murteessuu hin danda'u. Yoo barsiisaan sababa barataan cimee hin baranneef qormaata dura akka kufu murteesse dogoggora barsiisaa ta'uu danda'a. Garuu barataan kun qabxii gaarii fidee dabruus hin danda'a. Barataan kaan akka kufu kan murteessu qormaata dura tilmaamuu ni danda'ama. Barataan tokko akka kufu qormaata dura. Barsiisaan mee haa ta'u ma barsiisaa haa ta'u tole amma qormaata hin gaggeessinu barataa kanaaf qabxii gaarii nan kenna. Barataan kun qabxii gaarii argata. Barataan kaan immoo ni kufa. Yoo jedhee barataan qormaata waan hin fudhanneef ni morma. Barsiisaan dogoggora ta'uu danda'a. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin dogoggoru. Garuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo qormaata hin kennin si qoruudhaan kallattiidhaan namoota tokko jannata yookaan namoota tokko azaaba keessa yoo galche mormiinis waanuma jirudha. Anillee osoo inni jahannama keessa na galche nan morma. Maaliif jennaan
maaliif jahannama keessa na galchee jee kun sababeeffannaa namaa qofa malee beekumsa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa miti. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa humna isaa dhala namaatti agarsiisuu barbaada. Akkasumas namootatti akka inni hin jirre akka itti dhaga'amu hin barbaadu. Guyyaa qiyaamaa namni murtii rabbii mormu hin jiru. Quraana keessatti rabbiin akkana jedha: qaamni kee sitti ragaa ba'a, iji kee si irratti ragaa ba'a, harka keetii si irratti ragaa ba'a jedha. Qormaata fudhattee akka gaariitti akka hin hojjenne sirritti beekta. Yoo sirritti hin hojjenne barsiisaan si kuffisa. Barsiisaan sun haqa hin hojjenne jechuu hin dandeessu. Haaluma wal fakkaatu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kan egeree keenya beeku akka ilmi namaa kamiyyuu mormuu hin dandeenyeef qormaata akka qoromnu nu hayyama. Mee yaadi barsiisaan tokko osoo ati qormaata hin fudhatin yoo si kuffise ni mormita moo hin mormitu? That's why I have very difficult time to believe in Allah because Kanaafidha akkuma beektu Allahatti amanuun baay'ee natti ulfaata. Sababni isaas Obboleessa, gaafiin ani si gaafachaa jiru ati qormaata digirii kee fudhattee? eeyyeen fudhadhe. Yaadime barsiisaan osoo ati Imagine hin the teacher qoromin without barsiisaan appearing osoo si in the- kuffise ni fudhattaa? Kanaafidha humna Allah irrisaa kan jirtu. Humna Waaqayyoo irrisaa hin jiru, kan kee irrisamaa jira malee humni Waaqayyoo irratu. Obboleessa, waa'ee rabbii hin dubbattu. Sababiin isaas yoo rabbiin akkana jedhee namoonni ni morman. Waaqayyoo nama miidhuu hin barbaadu. Ani akkas hin jedhee si gaafachaa jira. Osoo ati qormaata irratti hin qoromne, barsiisaan kee immoo yoo si kuffise qormaata digirii jalqabaa fudhachuuf ni mormita moo hin mormitu? Eeyyeen nan morma. the- Qormaata osoo hin fudhatin maaliif hin kufa jee? Eeyyee sirriidha. Ilmaan namootaa waan taaneef nuti haaluma wal fakkaatuun rabbiin kee akkanumatti azaaba yoo si naqe ni mormita moo hin mormitu? Sababiin isaa nuti ilmaan namaa waan taaneef. Amma fakkeenyaaf waan takka harkachuuf qoromuu sirratti dirqama. Namoota garaagaraa, namoota akka malee rakkatan, namoota haala ulfaataa keessa jiran arguu dandeessa. Sun qormaata. Waan takka ba'uuf qoromuun dirqama. Amma fakkeenyaaf barattoota keetiif qormaata tokko kan ni taa'aa jennu. Barattoonni halkan guutuu dammaqanii osoo hin rafne taa'aa bulan barsiisaan tarii qormaata jabaa akkam nu qoru ta'uu hin beekan taa'aa bulan halkan guutuu gariin isaanii dammaqanii taa'aa bulan dubbisaa. Hammuma qormaanni ulfaatu badhaasni isaatis baay'ee guddaadha. Hammuma qormaanni isaa xiqqaatu badhaasni isaatis baay'ee xiqqaadha. Garuu yeroo ani qormaata fayyaa baradhu qo'annoo fayyaa koo darbee ture. Ani dooktara MBBS nuti dooktoroonni caalatti barachuu qabna turre. Guyyaa 18 dabalataa barattoota biraa caalatti ulfaataadha. Tole amma barsiisaa akkamii akka ta'e himuu hin danda'u. Ati qormaata akkamii ulfaataa ta'e beektaa? Jireenyi koo gadadoo ta'a. Qorumsa barbaade mindaa qorumsa kana argachuuf qorumsa kana keessa darbuun irra jiraata. Kanaafuu obboleessa, jireenyi kun qormaata akiraatiif nu qopheessa. Nuti immoo qormaata keessa jirra. Akkasumas seeraa fi dambiin lafa kaa'ame jira. Akkamitti jireenya kana akka gaggeessinu quraanni jira. So this, so these are the Quraanni kun akka kitaaba barattoota keenyaati. Qormaata hundaaf kitaabaatu jira. Barataa qabdan mala kee qooda malee akkamitti qormaataaf dhiyaachuu dandeessa. Sirrii yookaan dogoggora eeyyee A B kanaaf kun seeraa fi dambii qormaata nuti addunyaa kana irratti keessa darbuuf taa'edha. Kanaaf yoo seeraa fi dambii hordofte sana booda qormaata dabarta. Yoo hin hordofne ta'e ni kufta. Isaanis warra dhugumaan kitaaba kana beekaniif tasuma gadadoo miti. Siif jireenya qormaata siif ta'a. Sababiin isaas ati qooda sana waan hin beekneef. Kanaaf gadadoo siif ta'a. Yeroo ati beektu qooda namni beekaa ta'e kan sadarkaa tokkoffaa bahuun dursee nama gammachiisu, nama jiddu-jileessa ta'e kufaa ta'e isaan namoota rakkoo qaban waan ta'eef qooda kana baay'ee yoo hubatte akkasumas abboommii waaqa hundumaa danda'u uumaa keenyaa quraana yoo dubbifte. Jireenyi kun baay'ee salphaa akka ta'ee fi akkasumas bu'aa jannataa beekti. it will be very easy and you love for the result. Gaafii keetiif deebisaan siif kanne akka jaalattu nan so abdadha. much. And my second question is, Gaafiin koo inni lammaffaan immoo leenci bineensa ajjeesee nyaata. Isa akkas godhu yommuu argitu gammachuun sitti dhaga'ama. Lamaanuu uumama Waaqayyoo ati Waaqayyoo waan hundumaa akka danda'u fudhadhu. Garuu gaafiin koo leenci bineensa ajjeesee yeroo nyaatu gammachuun sitti dhaga'ama. Egaa uumamni akkanaa kun gaafii koo kaasee ani akkas jedhee yaade amaloonni Waaqayyoo maali? Falaasamni isaa maali?
deebii hedduutu jira garuu isaan kan wal faalleessu kanaafuu akka yaada kiyyaatti kaartuunistiin waaqayyoo caalaa sababni isaas kaartuunistiin beektaa waan baay'ee qaba kalaqaa fi hanqina kan hin qabne gaafiin koo kanuma. Kind of things. So, yeah, that's my question. Brother said a cartoonist is better than. obboleessi akkana jedhee gaafate kaartooniin rabbii irra caalaa sababiin isaas inni muudaa kan hin qabne waan ta'eefi waan carraaquufi jedhe leenci bineensa ajjeesee yeroo nyaatu arguuf ati immoo gammaddee jirtaa mitiiree jeena gaafate kaartuunistii hanqina hin qabne tokko maqaa dhahi Hedduu jira. Baay'een beeka. tokko maqaa dhahi baay'ee siin gaafadhe kan ani jedhe tokko maqaa dhahiin siin jee si gaafadhe maaloo kaartoonistii tokko maqaa dhahi muudaa kan hin qabne badhaasa noobeelii isheef kennuu qabna ture. Nobel Prize now. Like Tom and Jerry, problem Kan akka Toomii fi Jeeriiti ka. was Tom and there, Jerry, what is perfect? but eventually, you know, What is perfect? waa'ee toomii fi jeerii maaltu muudaa hin qabne ni beektaa? Bashannanaaf gammachuudhaaf wanti hundinuu gaarii ta'edha. guutumaa guututti hanqina kan hin qabne Eeyyee wantoonni hin danda'amne Toomaan Jeeri keessatti ni danda'ama. kaartooniin toomii fi jeerii muudaa kan hin qabne hanqina kan hin qabne jettee yaadde yoo akkas ta'e sana booda ati toomii fi jeerii ta'uu qabda ka Yoo Toomii fi Jeerii fakkaatte rakkoon hin jiru. maaliif hantuutaa fi bashoo toomii fi jeerii hin taatureeti Eeyyee laal gaafiin koo. laal ati gammaduuf toomii fi jeerii ta'uu barbaadda hantuuta tokko toomii fi jeeriin muudaan kan hin qabne ta'uu barbaaddaami hantuuta ta'uu barbaadda Ana irratti hundaa'a. tanaan kana jechuun qoratamuu qabaa sammuun kee ilaalamuu qabaa jechuudha Kuni gaafii koo ture. gaafiin kee toom hanqina kan hin qabne jette jeeriin muudaa kan hin qabnedha akkasumas hantuunni fi bashoon muudaa kan hin qabne ta'ee sana booda ta'uu barbaadda hantuuta jeesi gaafadhe ilaa obboleessoo dogoggora akka hojjette yoo hubatte dhiifama jedhi dhiifama gaafadhu kana ta'a yoo dogoggortee itti fufi dogoggora kee mirkaneessi namni akka irraa baratuuf dogoggora hojjette dhiisi dhiifama gaafachuu qabda namni akka irraa baratuuf dhiifama gaafachuu qabda dogoggora namni dogoggora isaa sanitti maxxanuun gowwaa ta'uudha amma hubattee nama sammuun fayyaa qabu tokkollee kan hantuutaa fi bashoo ta'uu barbaadu jedhee argee hin beeku jedhuus hin jiru ati ammoo barsiisaadha san gubbaan nama hantuuta ta'uu barbaaduudha Eeyyee garuu hantuuta ta'uu barbaadda osoo hin taane waa irratti hundaa'a. waan irratti hundaa'u yoo hin beekne maal irratti hundoyta ani dooktaraadha namni tokko hantuuta ta'uu barbaada yoo jedhe dhugaas ta'ee soba ta'uus ogeessa sammuutti nan erga barattoota kee keessaa tokko hantuuta ta'uu barbaada yoo jedhe gara ogeessa sammuutti erguu qabdaas gaafiin kee immoo gammaduu irratti hundaa'a Eeyyee gammaduu. A tiger kills a deer. dhiifama naaf godhaatoo gara kutaa jalqaba gaafii kanaatti deebi'a yeroo bineensa ajjeesee nyaatu ni gammaddu jee gaafate eeyyee akka yaada kiyyaatti bineensa ittiin jiraachuuf yoo ajjeesee nyaate I'm neither happy, I'm neither sad. sana yoo ta'e ani hin gammaduus hin gadduus akkasitti waan jiraatuuf hin gammaduus hin gaddu Gaafii kanaaf dhiifama. excuse of the human being. I'm asking about the philosophy you of are Almighty God. you're asking Almighty me- God. you're But you are bringing down the philosophy of the beautiful, merciful God to the human level. Brother, Now will you- that is complete reflection of the limited. gaafii gaafachaa jirta deebii koo na dhageeffattaa maaloo Will you hear my reply? Yes. Eeyyeen. For hearing the reply, I have to keep your mouth. kanaafuu qormaanni waan jiruuf callisuu qabda gaafii gaafachaa jirta yeroo ati gaafii gaafatu ani addaan si kutee yeroo ati gaafii gaafattu ani addaan si kutee Bakka itti fufi. ati barsiisaadha namni hundinuu barataa sitti fakkaata akkas gochuuf yaalaa jirta gaafii tokko gaafatte deebii hanga xumuraa ni eegdamu hin eegdu seera hin hordofne taanaan namummaa dhabdee nama safuu hin qabne ta'aa jirta kun deebii keeti waaqayyoof jedhee baay'ee yaadda garuu gaafa gaafii gaafattu deebii eeguu qabda mee barataan kee yoo addaan si kute deebii akka kennitu yoo siif hin hayyamne yaadi maal isaan jetta akka callisu itti himta
Tole gaafii sana gaafatte deebii gaarii argachuuf callisuu qabda. Garuu waan rukuttuuf yaadaa koo jeequuf yaalaa jirta. Ta'uu baannaan nama biraaf carraa kennuu qabna. Seerri keenya gaafii kee hima lama keessatti gaafachuu qabda jedhamee yaadame. Akkas akka gootu siif hayyama. Deebii kee addaan kutaa jirta. Addaan kutuu jechuu barbaadde addaan kutuu feetanatti fakkaata. Ati barsiisaadha. Ani immoo barataa keeti. Kanaaf dhiifama. Gaafii gaafattee mee deebisaa xumuru erga xumuree booda yoo gaafii biraa qabaatte dubbachuu yoo barbaadde carraasiif kenna. This is not home. This is the question answer session. Before starting the question answer session, I told you the rules and regulation. Now you want to break the rules and regulation. Yeroo hedduu qisaaseessaa jirta. Gaafiin jalqabaa daqiiqaa 4 fudhate amma immoo 40 kan biraa fudhachuu barbaadda. Kanaaf maaloo ni callistaa? Mala natti himuun si hin barbaachisu. Kun dimokiraasii miti. Bikki kun iddoo dimokiraasii miti. Kun seeraa fi dambii qaba. Dimokiraasii keessan mana keessan keessatti shaakaluu dandeessu. Kun manaa miti. Kun iddoo gaafii fi deebiiti. Walgahii gaafii fi deebii osoo hin jalqabin dura seeraa fi qajeelfama siif ibsee ture. Amma immoo cabsaa jirta. Osoo hin barannee fi naamusa hin qabne akkamitti baradheera jetta. Ilaalchi kee kanuma. Dhiifama maaloo nan callisa. Amma booda yoo afaan kee bante nama biraa gaafii akka gaafatu nan godha. Afaan Ingiliffaa sirriitti siif gala jedhee yaada. Yoo hantuuta ta'uu barbaadde gara ogeessa sammuutti si erga. Yoo hantuuta ta'uu barbaadde ani maal siif gochuu danda'a? Yoo kaartoonistii muudaa hin qabne akkasumas kaartoonistiin hanqina hin qabne Toomii fi Jeerii ta'uu barbaada jette hantuuta ta'uu barbaada jette sana booda isaaniin Waaqayyoodha jette. Akkamitti nama hubachuu qabna? Waa'ee rakkoo namaa haasa'aa jirta. Waa'ee rakkoo namaa dubbachuu qabda malee waa'ee namaa yeroo haasa'u waa'ee Rabbii dubbachuu hin danda'u. Waa'ee loojikii nama hubachuu qaba. Waa'ee loojikiin hantuuta yookiin loojikii leencaa dubbachuu hin qabu. Waa'ee namaa irraa haasa'aa jirta yoo jettee dhugaadha. Ani nama irraa haasa'aa jira. Kanaaf gaafii akka leenci bineensa ajjeesuu yoo argite gammaddaa jettee na gaafatteef ani hin gammadu hin gaddus. Maaliif gammaduu qaba? Maaliif gadduu qaba? Anaaf seerri uumaa kanuma. Yeroon hafuura baafadhu jarmii mineelaan lakkaaman nan ajjeesa. Ati gammadaa jettee yoo na gaafatte ani hin gammaduus hin gaddus. Jireenyi akkanuma. Yeroo hafuura baafattu jarmii mineelaan lakkaaman ajjeesta. Ani dooktaraadha. Yoo gammachuu dhabee hafuura baafachuu dhiisuu qaba jechuu. Gaafiin koo siif leenci kuruphee waan ajjeeseef yoo gaddite akka dooktaraatti siin jedha jarmii mineelaan lakkaaman ajjeesaa jirta. Hafuura baafachuu dhiisuu qabda. Kun jireenya sababa leenci kuruphee ajjeesuu argiteef qofa. Ani dooktaraadha. Jarmiiwwan miliyoonaan lakkaaman osoo hin ajjeesin daqiiqaa muraasaaf lubbuun jiraachuu hin dandeessu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa uumamtoota isaa adda addaa akkasitti uume. Garuu yoo faallaa seera uumaa deema je'e yoo waan lubbuu qabu tokko osoo na hin barbaachifne gammachuudhaaf yookaan adamsuuf yoo ajjeese dogoggora jechuudha. Gammachuudhaaf hantuuta illee ajjeesuu hin danda'u. Bineensota ajjeesuu hin danda'u. Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isarraa jiraatu leenca yoo ta'e lubbuun jiraachuuf jecha kuruphoo yoo ajjeese seera Rabbii hordofuudha. Rakkoon hin jiru. Garuu gammachuudhaaf leenjii waa adamsuu yookaan dhukaasaaf jedhee bineensota yoo ajjeese kun guutumaan guututti dogoggora faallaa dhala namaati. Garuu jiraachuuf akkasitti waanan jiraadhuuf jarmiinan ajjeesa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkasitti nu uume. Lubbu qabeeyyii miliyoonaan lakkaaman uume. Isaan keessaa biliyoonaan lakkaaman uume. Quraanni seera mataa isaa qaba. Kitaaba seera addaati. Namaaf malee leenca kuruphee yookaan hantuutaaf miti. Hantuutaa fi bineensonni seera adda addaa qabu. Kitaabni kun garuu seera jireenya namaati. Waaqayyo inni hundumaa danda'u ilmaan namootaatiif filannoo bilisaa kan kenne yoo ta'u leencotaa fi beeladoonni immoo bilisummaa filannoo hin qaban. Isaaniif fedhii Rabbii hordofuu fedhii bilisaa hin qaban. Namaa fi jinnii qofaatu bilisummaa qaban. Yoo fedhan Rabbitti amanuu yoo fedhan kafaruu danda'u. Fedhii bilisaa waan qabaniif Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa seera hundeesse.
maal gochuu siif hayyamamee fi maal akka siif hin hayyamamne wanti biraa hundinuu filannoodha seera wanta siif hayyamamee fi wanta siif hin hayyamamne yoo hordofte qormaata kana darbitee jannata galta dubbiin ani waa'ee jiraachuu waaqayyoo isa hundumaa danda'u irratti barumsa kennaa jira ati immoo waa'ee waan dubbadhee gaafii tokkollee na hin gaafanne yoo saayinsitti amantan kun akkamitti quraana keessatti ta'uu danda'a Ani waa'ee isaa hin hubanne. amma immoo waa'ee leenci bineensa yoo ajjeese gammachuun sitti dhaga'amaa isa yaadaa jirta yoo leenci gaala ajjeese ani hin gammadu hin gadduus isaaf salphaadha akkasitti jiraata eegaa deebiin koo yeroo leenci kuruphee ajjeese hin gammadu hin gadduus garuu namni tokko adamsuuf jecha bineensa yoo ajjeese aarii guddaa fi cimaan natti dhagahama sababiin isaas kun ajaja rabbii subhaanahu wa ta'aalaa waan faalleessuudha gaafii keessiif deebisa jeen abdadha God of creation. Hope that answers the question. Baay'ee galatoomne. Most welcome.